Balfi gogaan jijjiirama qilleensaa addunyaa qoraa jiruuf sababa ijoodhaan pilaastikoonnii fi balfi gogaan biroon biyyee qilleensa bishaan illee faaluun addumaan lubbu qabeeyyii bishaan keessa galaniif balaa guddaadha. Akka qorannoon UNEP jedhutti waggaatti pilaastikiin toonii miliyoona 11 galaana keessa seenu yookaan galaanatti gatamu. Waggaa waggaanis lubbu qabeeyyiin bishaan keessa galan kumaatamaan lakkaaman pilaastikii liqimsuu fi balaa inni itti fiduun lubbuu dhabaa jiru. Darbees fayyaa hawaasaa rakkoorra buusa. Bishaan faaluun namoota dhukkuba garaagaraaf saaxila. Afrikaatti daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hedduun du'aaf akka saaxilamaniif sababa ta'aa jiraachuus ragaan dhaabbata fayyaa addunyaarraa arganne ni mul'isa. Guutummaa addunyaatti biyyoonni balfa gogaa fi faalama pilaastikii irraa of baraaruuf dammaqinaan hojjechuutti jiru. Seera adabbiis baasuun wayita hordofan mul'ataa jira. Afrikaatti seerota balfa gogaa ittisuuf tumataniin fakkeenya kan ta'an Ruwaandaa fi Keeniyaadha. Ruwaandaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2008 irraa eegaluun pilaastikii korojoo guutummaatti dhorkuun biyya seera balfa gogaa ittisuuf gumaachite jedhamuun beekamti. Kun ammoo fayyaa hawaasaa fi qulqullina biyyattiif gahee olaanaa baateera. Keeniyaanis bara 2017 faalama lageenii miidhamuu horii fi balaa balfa gogaan isheetti dhufe biroo ofirraa baraaruuf seera cimaa baafatteetti. Kanaanis namni korojoo pilaastikiitti fayyadamee argame $40,000 yookaan hidhaa waggaa 4tiin akka adabamu raggaasiste. Tibbana ammoo Itoophiyaatti manni maree bakka bu'oota uummataa biyyattii keessatti seera balfa gogaa ittisuuf tumame raggaase. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 33ffaatiin qabiinsa balfa gogaa fi akkamitti akka dhabamsiifamuu qabu irratti labsii dhiyaate sagalee guutuun raggaaseera. Faayidaa seerri kun uummataa fi biyyaaf qabu ilaalchisuun mana marichaaf yaada murtee kan dhiyeessan walitti qabaa itti aanaan koree dhaabbii dhimmoota bishaanii jallisii fi naannawaa gammoojjii Dr. Awwaqee Amzaayeeti. Akka biyyaatti qabiinsi balfa gogaa fi dhabamsiisuu isaa irratti labsiin haaraan kun labsamuun eegumsa naannoo fi fayyaa namootaa irratti dhiibbaa inni geessisaa jiru ittisuuf ta'us Dr. Awwaqeen himanii. Naannolee fi bulchiinsa magaalotaa irratti misooma bu'uuraa barbaachisoo guutuun balfa gogaa to'achuuf labsiin kun mirgaa fi dirqama itti gaafatamummaa waliin kan hordofu ta'us Dr. Awwaqeen miseensota mana marichaaf kaasaniiru. Labsiin kun addumaan pilaastika namoonni akka korojootti itti fayyadaman ittisuu irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u adabbiis akka hordofsiisutu himame. Adabbii isaas naannolee fi bulchiinsi magaalotaa haala naannoo isaanii giddu galeessa godhachuun qajeelfamaa fi dambii ofii baafataniin hojiirra oolchuu akka danda'an ibsameera. Rakkoo balfa gogaa fi pilaastikaan dhufu kana maddumarraa ittisuufis dhaabbilee pilaastika oomishan irratti hojiin hubannoo uumuu hojjetamu akka qabus ga'eera. Labsi haaraan kun biyyaa fi qulqullina naannoof faayidaa guddaa qaba. Ta'us nama seera kana cabsee argameef hangi adabbii haala dinagdee hawaasichaa yaada keessa galchuun raawwatamuu akka qabus miseensota mana mareetiin irratti walii galameera. Qabiinsa balfa gogaa fi dhabamsiisa isaa irratti bifa duulaatiin hubannoo uumuun hawaasni dirqamaa fi mirga isaa akka hubatuufis hojiin hubannoo uumuu bal'inaan akka hojjetamu itti aanaan walitti qabaa koree dhaabbii kun himaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataas labsi haaraa qabiinsa balfa gogaa fi dhabamsiisa isaa irratti lakkoofsa labsii 1188 muraa 2017 jedhuun sagalee guutuun raggaasiseera.